Kufame hogganan eegajee yoo kataa'u taate mugeetuma achumaan dhumuuta. Kanaaf ufuma keessaa hoggana ati mataa keetitti hoggana dirqama mataa keetii akka nama tokkotti yoo kabaasu taate ifi hoggana ta'uu dandeetta. San qofaan immoo ijoollummaan ani beeku. Anaa kana bara har'a uumana dheeradheef na beekan malee bakka tana ga'ee isin bira ba'u bar manguddoo tanaan waliin ani walitti hin bu'iniin hin jiru. Ijoolleen saalfattee abdiin muramteeti malee warri naa ol beekumsa qabu warri yoo isaan haasayan hoo jawaal maal isin jettaniin hedduutu as bayaa jira jechuun namni. Wanni ani godhuu barbaadu akka nama tokkotti isaaniifin karaa saaquu barbaada. Tokko siyaasaa Oromoo tana qulqulleessuun siyaasaan tun nama jalaa dhufu kana ka mataa keessa dhooftee gaddee dhuftu osoo hin taane nama jalaa dhufu kana ka kunuunfattee ol baaftu akkasiin taatu godhuu barbaada. Kana godhuuf tokko ji'a gurraan dhalaas deemu kana keessatti isin keessaayis bakka adda addaayis ijoollee lafaa dhufaa nafaa cufaa tana waliin qabuuf karoora qabna jechuudha. We are organizing the summit of the emerging academic and professional leaders. Bakka adda addaati maal barba maaliif kana goona tokko ijoolleen tun waa beektu nama keenya tokko jira ka doktoraa nama keenya tokko jira ka loo barataa jiru nama keenya tokko jira ka biizinasa qabu ka jedhu kana akka baratan yeroo hedduu nama xixiqqaa nama Muhammad waggaa 40 tureen alatti nama as bayaa jiru kana agaru. Kanaaf jarri kun akka tokko akka wal baratan barbaanna. Lammata isinummoo ummannummaan Oromoo immoo gaafilee akka ammas hin jirtan kanaaf akka deebii argatu barbaada. Akkamitti akka abdii qabaatu nama bar namaan ambee osoo beekanii gaafii san hin gaafattan. Nama waan ajaa'ibaa bakka adda UN keessatti haa taatu World Bank nama amas 30tti yuunivarsiitii addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa lammaffaa keessatti piroofeesaraati jira namni keessatti. Nama amas 30tti miiliyeenaraati jira ijoolleen dalagattee argatte. Kana hedduu jira. Isinillee gananiitiin fedhii hedduudha qaban hawwii hedduudha qaban uummata kana tajaajiluudha. Garuu hedduu isaanii akka keenya kanatti siyaasaa keessatti ilkeen buqqaafanne. Kanaaf ni sodaatan siyaasaa. Kanaaf siyaasaan Oromoo tun ta sodaatan akkan taane qabbaneessuu barbaanne jechuudha. Reefu maaliin jedhe akeenummaan nuti amma deemaa jirru kuni uummata Oromoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kan keessatti qilleensa qabbanaa qilleensa nagayaa qilleensa jaalalaa deebisuudha. Yoo akkas goonu taate boru waggaa gurbaa dhufe inni sun eessa oo gama dhiyaa kanarraa dhufe gama ba'aa kanarraa dhufe gama dachiitirraa dhufe biyya Oromiyaa kan Oromooti Bulaan abbaa ufeetii Dubbii kan Oromooti Waraana Gujii walirraanii Dikkaaroo darandaranii Ati Harargee baaleerraanii Dikkaaroo darandaranii Shawaa Karrayyuu ammoorraanii Dikkaaroo darandaranii Wallagga Jimmaa ilurraanii Dikkaaroo darandaranii Barattoonni tokkoon cilanii Dikkaaroo darandaranii Ilmaan Oromoo tokko ta'anii Dikkaaroo darandaranii Gurraayyurraa darandaranii Solontarraa Borodidanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gurraan afootaanii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa Borodidanii Jalduurraa darandaranii Kuliitorraa afootaanii Waliitorraa darandaranii Naqamterraa Borodidanii Dambidollorraa darandaranii Odolarraa afootaanii Afran Qalloon darandaranii Barattoonni Borodidanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa afootaanii Eroon biyyaa darandaranii Dunneen biyyaa Borodidanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa afootaanii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa afootaanii Galloomanarraa darandaranii Iskoo Mangoo Borodidanii Iroo irraa darandaranii Dirree Gawaa afootaanii Boolee irraa darandaranii Jilii kan Oromooti Biyya Sudaan jirtirraanii Dikkaaroo darandaranii South Africa Egyptirraanii Dikkaaroo darandaranii Ameerikaa Kanadarraanii Dikkaaroo darandaranii Awustiraaliyaa Awuroopparraanii Dikkaaroo darandaranii Saudi Arabiyaa Eeshiyarraanii Dikkaaroo darandaranii Ilmaan Oromoo bakka jiranii Dikkaaroo